صوت العيون الكبار وشامة حلوة. تسمعوني يا ناس؟ تسمعوني؟ اكتبوا كيف نجرة، قولوا لي نجرة جامي يو خجرات تنتاتا وان تقاتي تجرى وان واي مسجد موطادا وان قبتي خنادتي نمني خينيا واتكالي جو دي سيجرى وان تقو جرى مسجدني موطادا قبتي gubachuu baate wanni fedhu ganda amaaraatitti haa gubatu, fedhu waan fedhetti haa gubatu. Waan tokko jira waa'ee oromoodhaatii fi waan amaaraatii fi kana walitti miidhedha. Wanni amantii teenya irratti xiyyeeffatame hundinuu nu laalchisa. Feetu sabaa waan feete ta'ii akka amantii teenyaatitti gosaa fi maalii fi kun hin jiru. Islaamni islaama waan ta'eef wanni ati naannoo amaaraatitti gubate beenishaangulitti haa gubatu. Amantii teetii irratti wanni xiyyeeffame hundinuu silaaleessuu danda'uudha qaba. Isinif dhagahamuu danda'uudha qaba. Isinif dhagahamaami. Kanaaf obboleeyyan kiyya warreen Oromoo taatanis warreen Oromoo hin tahinis warreen ammoo amantiin tun laa ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullaan tun walitti nu hiitee bakka takkatti wanni nu gootu kuni nuti amantii teenyaaf ifhannuu danda'uudha qabna. Waa hunda dursinee amantii keenya tana if duratti oofuu danda'uudha qabna. Gartaniimi lakki wanni tuni ganta keenyatti hin godhamne amaaraatitu waan akkanaa kana godhee jennee waa hunda calja'uu hin qabnu. Rakkoon jirti inni jirti ustaazotaatiitu rakkoo qaba. Ustaazota keenya ka Oromoo kana laala. Ustaazonni keenya ka Oromoodhaa kun rakkoo Ustaad Ahmadiin Jabal gogaa jala dho'ifatanii deeman. Maal beeka ustaazonni kunis rakkoodha qaban. Ifiifuu akka ustaazotaatitti rakkoodha qaban. Akka amantiin teenyatu miidhamtu kan godhu ustaazotuma keenya. Ustaad Ahmadiin Jabal jallinni inni qabu ganda amaaraa kanatti akka fiiguu. Gaafa rakkate ganda Oromoodhaatti as fiiga. Kuni waan Ahmadiin Jabal qabu. Ahmadiin Jabal nama hogga bal'oo keessa jiru amaara shuruf kaa'u. Nama hogga rakkate gartee Oromoo shuruf kaa'u jechuudha. Beeka namni kun nama akkanaati. Namni kun nama akkanaati. Ani anzaayireen isinitti hima. Maaliif jennaan gaafa Jawaarfaan hidhaman, gaafa hayyoonni keenya hidhaman inni amaara jala fiigaa ture. Inni wanni majala fiigaa ture, Abiy jala fiigaa ture. Inni filmaataa fiigaa ture Ahmadiin Jabal. Wama takkallee waa'ee Oromoodhaatiif kana quba hin qabu. Oromoo meeqaatitu ajjeefame, Oromoo meeqaatitu wanni tahe quba hin qabu jechuudha. Na obsa akkasumatti na obsa. Okay. Kutanii jirani. So ijoollee teenya keessattuu ustaazonni keenya isin garra isin nama likki isinitti hin feetan. Maaliif isinummaanuu ulamaa hogga isinin jennu ilma namaa ta'uu keessan beeka. Nuti wanni isinitti dhufnuuf darsii waan silaa nuti hin beekne isinirra barbaaduudhaaf malee nuti kun isinii kana imaamata uffattaniif areeda ilaa hanga garaadhaa gadheeressitaniif rabbii isin goone akka isin abbannu nun sehina. Isinii kun rabbii miti. Isinii kun bani aadam akka keenyaati. Isinii kun ummata bani aadam irraa tokko, ummata nyaatee dhuguu irraa tokko. Garuu isin rakkoon isin qabdan baalagummaan ustaazota keenya, Ustaad Ahmadiin Jabal, ustaada keenya, maarree keenya yaa akhi gadhaabadhaa nurraa isin. Likkiidha isinitti himna isiniiti. Ustaad Ahmadiin Jabal jechuun ustaaza Oromoodhaaf sagalee hin taane irraa tokko. Ustaada hayyoottan keenya cinaa hin dhaabbanne irraa tokko. Ustaada Hamzaadhaaf sagalee hin taane irraa tokko yoo dhugaa walitti himne. Gaafa Ustaad Ahmadiin Jabal azaaba keessa ture, Jawaarii fi Hamzaa faadhaatitu sagalee tahaafii ture. Isinii galaami. Asirratti immoo Ustaad Ahmadiin Jabal waaqa kiyyeettee yoo waaqeffatte waaqeffadhu ati deemiti. Ani immoo hin waaqeffadhu ustaad abbaa fedhee utaanaan. Kun ana waan ta'eef. Ani iftaheetiin dubbadhu gaan dubbadhus. Namni na duuba jiraate yookaan namni deemiti dubbadhu naan je'eetii miti. Hoggaan waaja'uus abbaa fedhee taanaan annumaan qeeqaa. Garuu waan inni qabuun hin qeeqee jechuudha Ustaad Ahmadiin Jabal. Gaafa masgiinni kun gubatu
beekaati calje gaafa amaarri duugartuun garuu ni ija gaafa oromoo wallootii fi kana oromoo walloo waa taate calje'ee jira oromoo wallootiin maaliif sagaleen tahin ahmadiin jabar maaliif walloodhaaf sagaleen tahin maaliif oromoo wallootiif gargaarsaaf kana hin guurin at ustaazota irraa tokko miti lamadu namatti dabbaqu gaafa rakkatte qofa footoodhaa fi kana akka waan rakkoo keessa seentee footoo shabaka keessa keessee hoggu takka goommaa keessa keessa hoggu takka haadatti marta yaa akhi dhageessaa nuti duraanuu akka ati dogoggora irra jirtu beekaati ustaaza jechuudhaan ustaazota keenya kana qaanfachuudhaan oromoontu walirraa qaanfatu jechuudhaan caljennee usineetuma silaalaa turre laa ejjette qeesineetuma beekaa silaalaa turre takkallee wanni nu dabraatis hin jirtu warri akka gandaatitti garaa jala isa kaayatee siin deemu ni jira tunni immoo nun laalchistu suni amaarummaa dhiyennaan nuti sigalee nama kiyyeen tuqinaa nama kiyyeen qeeqinaa waan fedhe haa goru gaafa inni rakkate immoo isin oromoodhaati hoottati sagalee tahaa fi nuti hin dhaqqabannu tan nuti hin dhaqqabannu eegaan oromoodha je'e duraan dursee afaan oromootiin dubbachuu danda'u maayikii hogga qabatte dura afaan oromootiif bikka kannu isin galee akkas jechuudha afaan oromootiif namicha bikka hin kannine namicha afaan amaaraatiin dubbate afaan oromoo sadarkaa lammaffaa irratti ilaalu barbaadni namammoo ilmaan oromoodhaa kan akka Hamzaa faan kan akka Jawaar faan sagalee ta'anii fi maneedhaa keessa as darban nama akkasiisantu gaafa rakkoo keessa achi bahe amaarri akkamitti tuqamaa amaarri akkamitti rakkata meebii jaartiin isaa akkuma Abiyyi Ahmad amaara ta'uun ooltu hin beekamtu jechuudha sigalee amaarri kun feetu kiristaana haa taatu feetu muslima haa taatu amaarri amaaruma amantii fi kana hin laalu amaarri naatitu isinitti amaar hogga isin hin jennu amaarri muslimaatis kiristaanaatis wanni isaan abbadan keessattuu amantii isaaniitirra lumutti amaarri gaafa rakkate Jawaar Mohammad amaarri gaafa rakkate amaaronni islaamaatis gaafa isaan rakkatan haqa Jawaar Mohammad sallafa kaayan mee laala shamarran amaaraa laala tiktok keessatti oduma isaan hin feene hayni Jawaar Mohammad kun hanga fedhayyoo dho'isanis funyaaniin bah irraa maaliif kan akka Jawaar hin jiru namni kun yoo amaarallee hin feene garuu amantii isaatiif nama bikka laatu kanaaf Jawaar Mohammad tuqamuu hin qabu jaanii shamarran amaaraatillee falmanii hedduu shamarran isaanii kana jechuun Jawaar Mohammad fedhu haa salaatu fedhu haa dhiisu Jawaar Mohammad ni salaataa naan hin jein namni kun fedhu haa salaatu fedhu haa dhiisu ammoo Jawaar oromoon hin tuqaminii oromoo tana keessa ummata amantii adda addaatiin deemuu jiraadha namni kun waan isaatiin haa kabajamuudha namni kun Itoophiyaa keessattuu fedhu amaara taha fedhu waan fedhe taha akkanaa jee akka hin tuqamne jechuudhaan nama sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiru hundaaf sagalee tahaa ture jechuudha kun beekamaadha fakkeenya wannummaan itti TV'n OMN dha ittiin hatamuu dandahee itti achi keessaa baafamee maaliif waan kanarraa fakkeenya waan TV'n isaati labsee Abiyyiin boru hojiirra oolcha TV'n isaati waan TV'n isaati labsee Abiyyi boru hojiirra oolcha dheengadda waa'ee Daawud Ibsaati irratti isaat waa dubbannaani dhufanii eeduu Daawud Ibsaadhaan jalaa kaasanii kotanii kun akka gaariitti beekuu qabdan deemaatii viidiyoo ummata isaati san deemaatii daawwadha viidiyoon ummata isaati sun waan tokko yoo isaan dubbatan wanni isaat dubbate lafa hin buutu lafeerra buuti malee lafeen isiin irra buutu san nurra buute jechuudha nuti lafeedha lafarra hin buutu jechuudha nuti irra buuteeti hayyuu keenya nama silaa nuti nama keenya jennuun nama silaa nuti ija keenya jennuun waan isaatiif kan hunda miite jalaa wanni goote sababa sanitti Daawud Ibsaatis akkuma Jawaar faadhatti eedota isaatiif kana hunda jalaa fuudhan jechuudha asii galeemi kana jechuudha ammoo Ustaad Ahmadiin Jabal rakkoodha qaba rakkoo gurguddoodha qaba nama oduu oromoon asii du'uudhatti jirtu oduu oromoon asii hidhamaa jirtu oduu oromoon asii saamamaa jirtu oduu manni oromoo asii gubataa jiru asii niin filamaa jee filmaataa fiigaa ture akkamitti ilaalama wanni kun isin biratti mee isin akkamitti ilaalama warreen ustaazota deeggartoota ustaazota warreen feetu bintii tahee
feetu binti shaytaan tahi feetu binti iblis tahi subhanallah subhanallah ustaadana kanan jain ya akhi huwa mu rabbal alamin هو الشخص زيه وزيك يا بنت الكلب يوغا بنت الاسلامي في بنت مطبقي في بنت مكاكهي في بنت مارمارن تون ويتي اوغا حجاب خايتي ديم تيتي ابليسوني اوغا واي استاذا خنا راتو تكن سيغلا دغه ستين ما نوتي نما اورمو دا سغله هنتاني نوتي نما علم نماتي سغله هنتاني نما واي wanni tokko irratti sagalee namaaf hin taane hin barbaanne maaliif nama gaafa rakkate gama oromoodhaa fiigu gaafa balloodhaa gama amaaraa fiigu nuti ustaazan jennuun sigalee ustaaza hogga kan jedhamu ustaazonni kan nama addaan hin fille kan hunda ija tokko laalutti beeyna nuti akkas sigalee kanaaf ustaad Ahmadiin Jabal waan kana itti gaafatama fudhachuu danda'uudha qabda maaliif jennaan rakkoo ati uumtuutu waan kana hunda fida jechuudha maaliif isin ustaazonni balaa isin deemtaniitu masgiidni kun akka inni gubatu madrasaan akka gubatu uumaa jira jechuudha maaliif isin xawalwaalota baalagoota isin ummata bikka dhaabbatu hin beeyne ummata kaasii bikka takka taa'ee sibsabaa gaggeeffachuu hin dandeenye hoteela keessaa isin gad ari'atan waa takka illee hawaasa keessanii bu'aa buusuu hin dandeenye asii amaareef jala fincaanu jala fiigaatti deemtan jechuudha isin laalanii isinii kun saree ta'uu keessan isin laalaniiti isinii kun akka waa takka illee faayidaa takka illee hin qabne ta'uu keessan isin beekaniiti alatti isin facaasan jechuudha harroota waan taataniif isin harroota waan taataniif alatti isin gaffacaasan amma ustaad Ahmadiin Jabal akka waan nama miidhameetitti ija eenyu si miidhe sihiitu if miidhe harka keetiin if dhooyte harka keetiin if tumoo bira kutteeti Oromoo miti sabaafi sablammoota warra silaa amantii takka waliin qabu warteemi isaanillee miite jechuudhaati sigalee kana jechuun ummata kana kara kanaan itti dhufne ustaazota kana akka isaan faayidaan qabne ta'uu isaanii beeknee jira gama amantiitu iyyatti dhufne hooyi jedhaniiti amantiidhaan nutti dhufanii masjida keenyas gubanii madrasaa keenyallee guban jechuudha isinillee hoteela keessaa isin ari'anii akka isin ashabbaarii taatan akka isin faayidaa takka illee hin qabne akka isin ummata bututaa taatan isin arkanii isin ari'an jechuudha amma Ahmadiin Jabal peejii keetii irratti waan hin jirre barreessite waan hin jirre dhiiste namni gurratti si qicatu hin jiru maaliif ati ibliisaati sigalee ibliis obboleeyyan keenya kawallootiif sagaleen tahin sigalee ibliisa ustaazota cinaa dhaabbattee ulamaa'ota cinaa dhaabbattee sagalee obboleeyyan keenya kawallootiif hin tahin nama ibliisicha guddaa nafxanyoota du'aniif sagalee ta'eerraa tokkooti abbaan feete ustaad Ahmadiin Jabal tuuxee jee iji sigalee ani ustaaza naannoo feetee utaanaan amaara mashuruuf koinaan ati amaaraan siin jaa sigalee inumaatu Ahmadiin Jabal masjida mooxaadhaatii fi waan mooxaa keessatti kana hunda inni fudhachuu danda'uudha qaba isa kabadii tana hunda qabu isa kabadii tana hundaan deemu inni waan kana hunda mas'uulummaa tana hunda fudhachuu danda'uudha qabda si kabadii qabu si kan qaawa kana hunda nutti bane sigalee odoo amaara jala fiiduu si kabadii tana hunda qabu jechuudha si kawalloonu akka isi waan wanni adda adda irra deemu kan taasise jechuudha sigalee ati silaa adabattee teesse ati silaa nafxanyaa jala fiiguu baatte sigalee yoo jaartiin ta'e amaara taateen beenu firaa jijjiirsin jenna zaayiruma sitti himnaati oromoon hedduudhaati sigalee oromoon hedduudhaati firaa kanuma karaan gabaabaan yoo akka abiyyi fakkaachaa asii afaan oromoo nu wajji wanni jechaa asii nyaachaa achiin tuttuqachaa yoo haddeemtu taate booddee teegaa ni garra sigalee ni garra ammoo gaafa rakkatte afaan oromootii fi oromoodhatti hin dhihaatin duraanuu afaan oromoon barreessitu waan biraatitti fayyadamta nutti hin dhihaatin kanuma sittiin abbaan feete aadini aartaa mitiiti mataadhaan gad dhaabbadhu nama takkaa walloodhaaf sagalee hin tahin ati nama takkaa akka walloo obboleeyyan keenya ka walloo kanaaf sagalee hin tahin maaliif silaa irra amaara taate goofandimii banteeti የአማራ ወንድሞቻችን እያለቁብን ነው ለአማራ ወንድሞቻችን መተባበር አለብን እንዴት እንርዳቸው እቴ ስለ አራንተና ኦልባቴ ዋሜ ቀበረይሲታ ዋሜ ቀይታ ኺታበተ ኮሰላቃተ በረይሲቴ ሲገለ ወኔ አተቸ ኸይሳ ሲባሲ ኺታበ ሚሊሊክ ኻቲ በረይሲት ሰንገርቴሚ ዋንሰን በረይሲቴቪ ቢየሰን ኸይሳ ባቲ ዋንሰን ኸይሳ ባቲ ነማ ዋንሰን በረይሲቲቱ ሃሬት ዴቪ አማራ ጀለፊ ገቹ ቶበቹ ዳፊ
hanga feete toobattus amaari sin dhiisu si kuchiisa si dhabamsiisa wallaahi sin jedhe si dhabamsiisa si gala jokan murattee mudhiitee murattee ani oromoodha jettee if amansiiste akka ustaad raayyaa abbaa mancaatitti if kanniiti usiiti ta'i si gale ani oromoodha jeeti oromummaa kee fudhadhuuti ani ustaaza islaamaa tokko kan sabaanis oromoodha kan nama fiitiif sagalee ta'u jeeti bikka takka dhaabbadhu ammoo gaafa rakkatte gama oromoodha gaafa balloodha gama naftanyaadha hin fiigin si galte oromoon hedduudhaatiitu abootaay oromoodhaa du'u jira abootaay duwarfaayidhaa jira abootaay hayyootan keenyaa hidhamee jira abootaay bikkaatitti filamtee ati bulchitu hin jirutuuti taa'iboo ustaazota filmaataaf ol bahee nagarreeti taa'ii ibliisa waan haaraa nutti hin deeminaati tattaa isin hin jenneeti diddan jechuu amma hooduba eessa jirtarre yetnaachuu aawun warreen akkasitti ni fiina jettanii googaraa keessan ol qabdanii mataa irratti uffattanii fiidan sun eessa jirtan ustaaz nan baayooti ibliisach nan baayooti eessa baaxisanii jirtan arraan tara eessa jirtan sanbira kutaniiti ummanni wanni isaan deemaniif seeraan lama sharrabna'u kara bomb ምናምን ሊያፈነዱብን ነው ዋን አዳዳ ወኒ ጎሩዳ deemanii jaaniti oduuratti isin gabaasan naftanyan deemaati wanni isaanisan madageeffadha deemaatiin madageeffadha so isin ummata akkanaate jechuudha ammoo ustaazonni keenya ka oromoodhaa warreen tokko jira ibliisota tokko warreen suuraa ustaad ahmadiin jabal faa sheer godhe maasha allah ustaada keenya ati nurraa tuqamuun qabdu ati tuqamuun qabu gaafa oromoon tuqamte achi amaaratti fiiga gaafa amaarri achi afaan keessee sadee gama oromoodhaati fiiga sigale wanni kasii hin jiru sigala ustaazota hogga isin hin jennu dhugaa jirtu walitti hima ibliisa isin fiifuuti ibliisa isin ummata waa dhooysaa deemu amaarota barboo isin hoysattu ustaaza hogga jaan qabiyaa amaaraa qabdi wanni ustaaza fin jaatun hundi isida ibliisota isini dura shayxaana kan if keessaa baasa sigale isin kana ummanni biifu azabaanis deemu warri dura azaballee bu'ee namallee azabatti darba bartee isinii kun sirraawuu danda'uudha qabdan isinii kun nama keessaniif sagalee ta'a isinii kun qaawaa fi balaaqalaa nutti asneexan kana nurraa cufa nafxanyaa jala hin fiigina akka ustaazaatitti iftahaatii deema waan ummanni hojjetu ni agarta wanni mataa lafa gaqqabdanii deemtaniif hin jiru obboleeyyan keenya kawallootiif sagalee ta'uu danda'uudha akka ummata naftanyaa kanatti isin yoo isin sagalee hin taane isin amaara isin hin jennanuti isin fooxaa uffattanii deemtan malee fooxaa addeeffattanii deemtan malee areeda gadheeressitanii deemtan malee isin ibliisa isin ibliisa isin nuti wanni isin dhufnuuf quraana isinirraa babbaruudhaaf dhufna malee waan birootiif miti hadiisa isinirraa babbaruudhaaf dhufna malee waan birootiif miti eega isin tana walloodhaaf hin dhaabbanne eega isin diina keessanii eegganne nuti Paakistaan irraa babaranna feenus huno addunyaan kurtee jirti teknooloojiin bal'attee jirti sheekotii saawudii irraa babbaranna quraana ta'a hadiisaas ta'u addunyaan kurtee jirti wama hundaanu isinumaa barbaannu gana maali bu'aa nuuf hin qabdan isin ummata bu'aa nuuf qabu miti isin ummata waa takka illee nuuf faayidaa takka illee nuuf hin qabne isin maali ummata dantaa keessa malee dantaa ustaazota keessa wanni malee faayidaa takka illee nuuf hin qabne akka ustaazotaatiitti faayidaa takka nama keessaniif waa godhuu dandeessan sagalee walii ta'uu hin dandeessan masgida keessan ibiddarraa ittisuu hin dandeessan jaarmee tokkollee hin qabdan ummata faca'aa waan taataniif faayidaa takka illee nuuf hin qabdan isin sigalee ammoo ustaazota akka ahmadiin jabal warreen masgida achitti akka inni gubatu cal jecha asii amaara jala fiigaa asii hogga amaarri ija diimtu itti agarsiise ani oromoodha jecha gama oromoodhaas deebu sigalee halluuna bikka bishaan jirutti fiigu kan akkanaa kana if jala qabdaniiti gogaa keessan jala qabdaniiti nillee hin gorsitan nillee hin loltaniini nillee waa takka illee hin jettani kan akkanaa kana if jalatti hin deemtan kanaaf nuti dhugaa jirtu isinitti himna maaliif nuti kan sodaanu rabbii tokkicha malee isin warra ustaazota if hin jettanii miti abaartanii waa abaaruu dhiistanii waa takka wanni isin nurraa fuutanii isin jirtu maaliif bani aadam akka keenyaati feenu kunoo intarneetni addunyaan babal'attee jirti hanga makiyyaan isinitti unaa jamu maaliif jennaan sheekotiin ulamaa'ota hedduudhaa jira
ulamaa'ota Paakistaaniidha, Hindiidha, Masriidha, Saawudiidha isaan irraa hin deemee wanni jaabu babbaradha. Huno peejii hedduudha jira. San laayikii goonaan waan takka niin babbaradha. Inumaatu waan adda addaa isaatu namaa wanni godha. Isaan irraa qalbii takka hin teenye babbaranna jechuudha. Maaliif jennaan isin ummata faca'aadha. Ummata keessan cinaa dhaabbachuu hin beekne. Hanga namni asirratti isin irratti ol bahee aboo walloodhaa sagalee ta'a. Aboo walloo cinaa dhaabbadhaa isin hin jee isin kadhatu takka eeytan jechuudha. Maalirraa isin kadhannan nuti? Yoo isin ol baatanii nama keessanii sagaleen ta'an. Yoo isin ol baatanii walloodhaa waa takka illee hin goone maalirraa isin irraa eegan? Wanni amma isin walloodhaa godhaa jirtan tun hin geenye kanaadha. Hin geenye. Godhaa hin jirtan. Nuti ulamaa'ota ni qabna. Ulamaa'onni nam lamaa fi nam sadeen achirratti teessisuun hin geessu. Wanni ulamaa'ota Oromoodhaa ifin jettu gabbahiiti walloodhaaf sagalee ta'e. Gabbahi. Ahmaddiin Jabal footoo fi balaaqalaa qusaasha ati peejii keetirratti ol hartu nurraa dhiisiiti. Sun bu'aa nuuf hin qabduuti. Walloodhaa sagalee taanaan sagalee ta'e. Sigalee. Amaariffaan nuufi miti siifuun fayyenne. Sigalee miti. Atuu firraasi ari'an ummanni. Atuu firraasi ari'aniiti gama Oromoodhaa asiiti. Sigalee. Kanaaf bu'aa mataa keetiifis hin buufanne nuufillee bu'aa nuuf hin buufne ammoo wanni ati arkatte harka hudduuratti simuranii harka kee dooluu mataarra sii kaayanii ifraasi ari'uu qofa taate jechuun manni. Sigalee. Kana hunda waan ati fiddeerraahi. Waan siifi Ustaaz Kaamil Shamsuudha Amaartichi lumuxiin isin fiddan irraa tokko jechuudha. Maaliif wanni ati jala deddeemtu hundinuu waan lumuxii qabataati. Waan alaabaa lumuxii qabaati. Ati silaa akka Oromoodhaatitti ana Oromoodha silaa ifin jettee alaabaati maaltu qabachuu si dhorka? Maaltu qabachuu si dhorkame? Eegaa niin filamaa jettee deemtee akka Daawud Ibsaadhaatitti alaabaa ta'e if dura keessa yoo teesse maali? Maaltu gaaja? Eegaa ani Oromoodha jettee bara. Ani Oromoodha jettee eenyu bikka buutee filamuudhaa deemta? Amaara bikka buuteeti moo Oromoo bikka buuteeti moo kamaan gaata makaakirano eenyu hojii wal mari'atu dhugaa rabbi. Mi ati gaa kan tana ati gaa maanta Ustaaz Ahmaddiin Jabali akka Ustaaz Ahmaddiin Jabalitti namni mallattoodha qabaati. Mallattoon ati qabdu sun tan akkamii gaa? Eegaa wayii bar namni if dura kaayaa bar. Wayii bar if dura kaayaa bar namni ani Oromoodhaa eegajee akka gooticha Daawud Ibsaa sanitti alaabaa adda bilisummaa Oromoo biiroo keessa kaayatee gixxim jettee taa'uullee hin dandeenye. Fannifattee keessa illee kaayatee deemuu hin dandeenye. Akka silaa Amaaronni akka silaa Ustaazonni ati waliin deddeemtu lumuxii qabatanii keessa kaayatanii deeman sanitti ati akka nam tokkootti iftaatee ifinuu deemuu hin dandeenye jechuudha. Sigalee. Garuu wanni ati uumte maali? Balaa uumte jechuudha. Niin filmaataa fi deemaa jettee kana keessa qaawa babbante jechuudha. Gara kamiin ummata muslimaa kana cabsinee waan isaan qabaniif kana irraa gubna akkamitti ummata kana Oromoo waan ta'aniif isaan kana ajjeefna kana hunda qaawa kana hunda sifaadhaatiitu nutti bane jechuudha. Siifi warreen si fakkaatan gartee ummata akkanaa kanaatitu nutti bane. Garuu ati gaafa ija diimtuu si garsiisan Oromoo na dhaqqabaa jettee fiigu. Gaafa isaanii walitti nagee qabdu Oromoo dhiistee irraanfattee gama isaanii fiigaa turte jechuudha. Abbichi wajjin buna walii qicaa. Sigalee. Buna walii qicaa. Abiyyiin sin beeku. Abiyyi jechuun mujrim akbar. Abiyyi jechuun khabiisa. Abiyyi jechuun sheexaana. Abiyyiin harka sirra kaayannaan si liqimse. Abiyyiin suuraa si wajji kaanaan if keessatti si garraan baharasti si lixa jechuudha. Inumaatu karabbi si baase hin dubbatiin. Karabbi si baase hin dubbatiin umriin ta'e madheertuudhaati. Maaliif jennaan? Feetu jimma taata, feetu sheexaana taata, abiyyi sin beeku. Abiyyi jechuun naacha, si liqimsa. Sigalee si liqimsa. Abiyyiin namni inni waliin deemaa ture hundinuu hin jiran har'aan tana. Kun mana hidhaa keessa jira. Kan akka Jawaar faan, kan akka Baqqalee faan, warri kun taatal ard lafa keessa jiran jechuudha awwaalamanii. Sigalee warri isa jala deemu hundi isaanii ummata faayidaa takka illee hin qabne. Ummata daataan isaanii waa takka illee harkisuu hin dandeenye gartee ummata akkasiiti jechuudha. Kan akkasiiti jechuudha. Atis hanga majala fiideeti namichi ija diimtuu si garsiisnaan if duuba fagafagdee jechuudha. Maaliif namichi kun nama nyaachuudhaa deema atuu beeytee jirta. Na liqimsuudhaa deema atuu beeytee jirta daftee jalaa deebite jechuudha. Sigalee. Kanaaf dandeessaa peejii guddaadha qabda nama hedduudhaa si hordofa ati tokkichi waan silaa ustaazonni keenya laal
waan sila ustaazonni keenya Minnesota keessa biyya adda addaati halkanii fi guyyaa walitti bahanii ummata keenyarraa gargaarsa obboleeyyan keenya hawallootiif walitti guuran kana gad bahiitii ni dandeessaati wanni ati dubbatte sun lafa hin buutuuti ummata amaaraa garteemi warreen si hordofuu jira ustaazaachin maariyaachin ji'anii warra akka maleekaadhaatitti isiin deddeemuu jiraati ummanni keenya kan harargeetii fi hajimmaatiif hunkunnumaatu waa takkatti illee atuu inni saabduniin beeka atuu dantaarraan qabdu isaan kana maaliif isaanumas jala fiiga malee ati akka isaanirraa dantaan qabne ni beena maaliif ni garrare maaliif silaa ati isaan kanarraa dantaa qabaattee afaan oromoo barreessita yeroo maayikii qabatte afaan oromoo dubbatta garuu ati ummata kana dantaa waan irraa hin qabneef afaan amaaraa dubbatte jechuudha dura wanni barreessitu afaan amaaraa barreessita maaliif kibira lamaagnyatti kabajamuudhaaf akka maleekaadhaatitti deemuudhaaniif isaan kana biratti fudhatama argachuudhaaf hawaasa irraa dhalatte kana afaan isaanii dhiistee hawaasa irraa hin dhalatin san biratti maqaa argachuudhaaf san biratti guddina argachuudhaaf afaan amaaraatii fi sagalee tan afaan amaaraa saniin ol kaatee ol dhageessiste jechuudha sanirraa nafxanyoonni Ahmadiin Jabal wanni jecha siif iyyaa turan ammoo hidandeessaati isaanumarraa garteeme isaanumarraa waan silaa rakkoo sila obboleeyyan keenya hawalloodhaa irra jiran kana garteemi nuti ummata tokko hawaasa tokko amantiin teenya takka ja'iiti garteemi maallaqaa fi kana irraa nuu fuudhu maaliif jennaan waan obboleeyyan isaanii kan nafxanyaadhaa balleessan isaanuma kanatti achi garagaliiti irraa nuu fuudhu gargaarsi bakka hundarraa fuudhamuudha qaba siigalee fuudhamuudha qaba garagaliiti irraa nuu guur garagal siigalee ustee hin taa'in harka walirra qabdee hin taa'in siigalee akka waan fi keetii miidhamtee akka waan atiin kun miidhamuudhaan hawaasni kun miidhameetitti harka walirra keessee footoodhaa fi kana waan adda addaa nu gadhiiste jechuudha footoo manni aaroodhaatiif kun akka waan namichi mana aaroo keessa seenee mana aaroo keessatti hafee siibar siigalee siitiitu bikka hin jira odoo dhaabbatu illima san keessa seeni siitiitu odoo bikka hunda deddeemu haada hunda fitti mare sun hundinuu footoo ta'e si garsiisti waan si ibsaati hundi isiidha wanni ati gadhiisu sun hundinuu waan Ahmadiin Jabal ibsaati odoo nuti taa'iboo ati oromoodha taa'iboo deemna ummataa sagalee ta'e odoo siin jennu haanni akkasitti mataadhaan harkaan miilaan akkasii mammaramu sun hundinuu wanni ati akka Ahmadiin Jabalitti peejii keetii irratti gadhiiste sun hundinuu waan sirratti tahe waan ati ifitti marte jechuudha siigalee namni nafxanyaa jala fiigu odoo hin beene shabaka keessa seena siigalee kalluuna waan taateef hootuu siin jennee nuti esi dadhabne aboo Ahmadiin keenya taa'i Ahmadiin keenya hootu siigalee amaarri garuu ati waan kalluuna ta'uu kee waan beekaniif shabaka sitti addarban jechuudha shabaka saniin akkasii simaranii xub godhanii si kaayan jechuudha siigalee nama akkasii jechuudhaati arra garuu rabbi wanni si haa godhu si haa agarsiisu xiqqasollee taanaan ammaan tan ifillee arkuun ooltuuti kara ummata keetii as deebi'i ummata keetiif sagalee ta'e obboleeyyan keenya hawallootiif sagalee tahaan jirtu sagalee ta'e siigalee akka ustaad raayyaa kanatti booyiif akka ustaad raayyaa kanatti du'aayii godhiif maaliif akka ati callistu naaf hin galu siigalee maaliif akka ati callistu naaf hin galu harki footoo shabakaa san gadhiisu sun waa'ee wallootii fi kana irratti akkamitti waa jedhuu diti maaliif hin dubbanne eegaa ati amaara jechuudha bara ati amaara malee ati oromoodhaa miti jechuudha maaliif amaaronni kakeetii hedduudhaa jira warreen afaan oromoodhaa dubbatan siigalee hedduudhaa jira nu keessaa hedduudhaa jira kanaaf abbaan fedhe baqlaawatti aareef abbaan fedhe atiitu ustaaza keenya nurraa tuqeettee shayxaanaa fi shayxaantittiin footoo isaa piroofaayila godhattee deemtu waa takkalaa gartani xurii qeensa kiyya kana keessa jirtu baasuu hin dandeessu kun yoomuu taanaan ana nama likkiisittiin ustaazaa miti haadha ustaazaa ta'e mataadhaan gad dhaabbatte isin ibliisotaati ibliisonni ustaaza ifiin jettu tan areeda dhedheereessitee deemtu isin dura waan isin keessa jira keessa achi baasa waan dhodhooysitanii deemtanii dhiisa addunyaan dhooysaa fi kun haftee jiru siigalee kun ustaaza keenya kun maaree keenya hin jiru inni kana
nuti nama qalbiin qulqulluudha kan akka ustaad Ahmed kan akka ustaad Raayyaa kana feera si galee isin ustaaza keenya yaa akhi rabbii fi seenaa isin si galee hadiisa wayimta malee akka waan isin hadiisa san uumtaniititti afaan xaxxaragachaa ilkee wanni godhaa subhaanallah jechaa wagga deemtan namni beekaa isin kabajuudhaaf ihtiraama isinii wanni godhodhaaf isin jala wanni ta'a malee nama isin caalu hedduudhaa jira sheekootii isin caalu hedduudhaa jira ilaalam si galee afaan tokko haasoinaaf wanni isin jettan sun haanuu galtuudhaaf malee si galee afaan hin beekneenu barachuu dandeenya nuti afaan hin beekne si galee kanaaf yommuu nuti ani aalima ani ustaaza ani abaluu kanaafuu namni kun na kabajuu qaba jettee nurratti mataa ol dhadhaabde nuti miila si jalaa fuuneeti si biraa kunnee sheekotii ta Somaaleedhaa jira isaan bira dhaynee babbaranne jechuudha hedduudhaa jira sheekotiin ammoo ustaazotiin teenya jo afaan nuti beenu nu barsiistanii rakkoo teenya nutti simaa ifitti simaa kan waa takka illee ummata keessaniin dhoysine kan ummata keessaniif sagalee tahaa waan adda addaa yoo gootanii kan akka nutiin kun isin jala deemtan yoo nu gootan isinii wajji deemna yookaan kaan ammoo ustaazota ibliisota akkanaa kana warreen akka Ahmadiin Jabal warreen akka Kaamil Shamsuudha warreen Oromoo hin beekne warreen alaabaa lumutti Amaaraatiif kana jala fiigaa oolu yoo isaan kana fittaas qabdanii lakki ustaanni kun ustaaza keenyaati nurraa hin tuqina yoo kan jettan taate entum ahlu jahannam isinin jenna Oromoodhaa waa takka illee gootan dantaa keessaniif Oromoo taatanii asirra iyyitan dantaa keessaniif intala takka fuutanii islaameessitan dantaa keessaniif fuutanii taanitti kannitan nuti nuuf bu'aa nuuf hin qabdan nuti arraan tana ustaazota Oromoo cinaa dhaabbatu ustaazota akka ustaazaatitti walloo obboleeyyan keenya kawallootiif sagalee ta'u sanfeena si galee ati immoo asirra gatteessee ustaad Ahmadiin Jabal katakkaa walloodhaaf sagalee hin tahin ka amaarri meeqa du'eef sagalee ta'e iyyi saniif sagalee taate jechuudha si galee shamarran keenya dhageessa harmalloota ustaad Ahmadiin Jabal jaarsa siif hin ta'u ilma namaati fagaattuu obboleessa keetaa fagaattuu waan takka raaba baratta ustaadni hedduudhaa jira hawaaraa babbarattu si gala namni kun yoo Oromoodhaa sagalee hin taane si galee yoo obboleettii tiyya takkaatiitu narraa waatee hin jenne nama takkaa barboo Yamanitti obboleeyyan keenya kan Yaman keessa gugubateef sagalee hin ta'ini bara si galee nama takkaa akka ustaad Raayyaadhaatitti obboleeyyan keenya kan Saawudii keessa gugubateef sagalee hin ta'ini bara mee ustaad Ahmadiin Jabal takkaa inni as bahee ijoollee teenya ta Saawudii keessa irratti rakkachaa jirtuuf sagalee ta'ini beeka hin beeku bara takkaa obboleeyyan keenya kan Yaman keessatti gugubachaa jiran warreen Yaman keessaa ammallee ummanni huutiidhamu maarreen jettanii sun bishaan itti naqanii kaanis ukkaamsanii fuudhaa jiraniif takkaa sagalee ta'e hin beeku so wanni asin irratti faarsitaniif hin jiru isin hin jannatu yoomuu taanaan dhugaa jirtu isinitti dubbanna waan jiraati isinitti dubbanna ammaas masgiidni gubatee madrasaan gubatee kana hunda balaa isaan kun dhadhalaniin balaa ustaazonni kun dhaleerraa tokko jechuun maaliif namni waan isaa hin jabeeffatin akkamittiin filamaa filmaataan bifiin deemaa jeewan barboo namni asaasa isaa lafa isaa tana jabeeffataa bar waan isaa kana jabeeffataa bar namni waa takka illee akka wanni isaa kun irraa hin tuqamne kana jabeeffateeti achi akkasitti filmaataaf deemaa bar odoo asii manni keessi duubaa diigamu odoo asii beeran keessan isin duubaa gudeedamanii odoo asii obboleeyyan keessan isin duubaa hidhamanii wannummaan isin ni filamnaa jettanii fiidanii maal odoo asii obboleeyyan keenya maneedhaa keessatti rakkachaa jiranii bifa kamiin taati wanni tun mee isin taneef gaafadha amma takka harmalloonni tokko ati ustaaza tuyi taati ati ustaaza yaa akhi ana ustaad ahsan minnahum ana ustaaz an barsiisuu hin danda'a ani ifiif ustaazaa bar ana ahla minnahum sigala nabira gadaatee so ana hadiitu isi an barsiisa ustaazota ifin jettu tan hundeesi afaan isin feetanii isin barsiisa afaan ati feete khot nabira gadaa iti beedeen bitu shofuuni khuni ana khum baqlaawaadha sigala khuni ana abbaa feete taanaan sigala mi an zaahirin sittiin zaahir ma sittiin ne jechuudha ustaazaa miti abbaa fedhe taanaan nama masgiidni hogga gubate hin dubbanne nama mootummaa kana bira dhufee lakki wanni kanaa kun ta'uu hin qabu wanni kanaa kun biyya si harkatti facaasaa
akkaati biyya tanaan deemuu hin dandeenye rakkoo takka sirratti uumaa jedhee itti dubbachuu hin dandeenye diitu arraan tana filmaataaf hin deemaa. Maaliif Jawaar faan hidhaman? Maaliif hayyoottan Oromoodhaa hidhaman? Maaliif warreen kaan hin hidhamin? Warreen kaan maaliif usanii tatta'an? Warreen kaan warra badiidhaaf taa'u. Warreen kaan warra waa balleessuudhaaf taa'u. Warreen hidhaa hin hidhamin kun warreen ummata badiidhaati. Ummata Oromoodhaa fi miti Itoophiyaa ummata sabaa fi sablammoota achi keessa jiru saniif bu'aa hin qabne waan ta'eef Abiyyis warri silaa isa jala deemus kan hin hidhamin hafan jechuudha. Warreen silaa ummataa bu'aa buusuu danda'u, warreen silaa hawaasa sanii bu'aa buusuu danda'u mana hidhaa keessa seenaniiti mana hidhaa san keessa rakkachaa jiran jechuudha. Gartanii dubbiin tana dhugaan jirtu tana si tanaan ni liqimsita si ta'uu baannaan tutoo waalla bakka si galee ammoo asii harmallaan jaarsi jalaa du'e tajaarsa namaa biyyatti hattee biyyarraa hattee biyyatti ol deebi'uu dadhabdee asitti miilli jalaa fuudhamee ustee tetteessu si galee qalbii sii tana wayyeessuudhaaf footoo ustaazaatiif kana piroofaayila godhattee tetteessu maqaa bintiidhaatiif maaree baafattee bitti zayituunii fi binti khalluunii fi maaree kana baafattee tetteessu keeysaan kootuuti booy likkiidhaan sitti himaati yaa zeeta bulgu anzaayirin sitti hima dantaa keetiif ustaaza jaalatte ustaaza Oromoodhaaf hin taane waa takka illee nuuf bu'aan qabu. Ustaazni obboleeyyan keenya kaawwallootiif hin taane bu'aa nuuf hin qabu. Ustaazni rakkoo ummata islaamaa hiikuu hin dandeenye bu'aa nuuf hin qabu. Wama takkaahu jechuudha. Zaahiriin sittiin dhugaa jirtu fudhadhu. Ustaazotiin ammoo ustaazota kanaa kana if jala dhoositanii deemtan. Googaraa teessan jala dhoositanii deemtan ustaazonni ni jirtaniiti suutatti deema okay? Suuta. Ustaazota kanaa kana dhoositanii googaraa teessan jalatti dhoositanii hin deddeemina ustaazonni kun. Googaraa teessan jala baasa ati ustaazaa miti ati Oromoodhaa sagalee taa'aa hin jirtu jeeti googaraa ta'e jala baasititti itti baasititti akka namni jadiimtuudhaan hin laalle akka namni dhugaa jirtuutti himne fuuteeti ustaazota wanni ifin jaatuun dhodhooyifachaa deemtiin. Dhugaa jirtuutu tana nuti callaadha isinitti himne dhugaa jirtu isinitti himne isin waa takka illee isin dho'isin maaliif isinuu odoo nuti isin agarruuti beekaa wal dhodhooyisitan sigale rabbi irraa hoo dho'isitanii okkee nurraa illee taatu dho'isitan nuti ilma namaati yoo namaa fi kunfaan nutti hime waa dubbanna yookaan yoo nuti ija teenyaan agarre dubbanna ammoo rabbi irraa hin dho'isitan jechuudha. Kanaaf usaatii fattaa badaa keessan badaadha jaatiif achi baasa sigale ustaazni waa hin balleessu eenyu je ustaazummaa isaa dhiisee qaama siyaasaa tokko dabalame mootummaa nama nyaataa mootummaa masjida meeqa jiise masjida meeqa gube kana dabalamuudhaaf haareetti innummaanuu gaddeebi'ee uummata keenya kanatti jinnii ta'uudhaaf filamuudhaaf ustaazoo warra jettanii kun ustaazonni kanaa kuni bikka nuun bu'aan jenna. Kanaafuu ustaazonni Ustaad Ahmadiin Jabal gabbahii fi sagalee obboleeyyan keenya kawallootiif tahisiin jenna gargaarsaa fi kanaas walitti guuriif okay walitti guuriif warreen obboleeyyan keenya kawallootirraa manneen guban warreen isaan kana ajjeesan warra ati jala fiigaa turte warreen soddaa abiyyiidha yookaan soddaa kee ta'uu mala isaanuma kanaatiitu manneenis irraa gubee obboleeyyan keenya kawalloo kanaas ajjeesaa ture ajjeesaatillee jira gabbahiiti Ahmadiin Jabal gurra qabdaati footoo shabakaa tan haadni itti hidhamtee fi namicha gommaa keessa seenee sibiila wanniidhaa keessa seenee wanni ta'u san seernutti hin godhiniiti sun sihiiti wanni ati gadhiisu sun hundinuu siitiitu odoo hin beekin odoo nuti ati Oromoodha siin jennuuni balaa qalaa san hunda keessa seente si galee wanni sun hundinuu wama si ibsaati si galee waan nu ibsaatii miti nuti hanga wayyaa firaa dubbachaa jira sii fi warreen tokko warreen jilba afaan kaayatee taa'u warreen firaa dubbachuu hin dandeenye uummata akkasiisan si galee miti warra ifimaas atii kana akka waan maleekaa rabbiititti aalima keenya jechuudha yaa akhi nuti aalima hedduudha qabnaas hin jenne bara ana indana aalim si galee muta'allim hedduu qabna kullu man zayyak waan jaamuu jira dandeettiidhaanis kasi caalu wama hundaanu hedduudha jira hunoo si
sigalemi wama hundaanu khasi caalu hedduudha jira addunyaa tanarra jechuudha itti dhaynee baranne khalaas barachuu dandeessan teknooloojiin ballattee jirti akka feetanitti fedhuu hindii taa baradhu dhaqii jira fedhuu baangaalii taa baradhu raa dhaqii fedhuu araba taa baradhu raa deemiti sigal kana feena jechuudha ammoo ustaazota sagalee oromoodhaan taane lamana abbaatu no wanni ni naasi an deeggaruuf masala hoona maal ta'uudhaaf hin deeggara ustaad Ahmadiin Jabar balboo nama alaabaa isaa ifdura kaaya akka daawwitiif saadhaatitti deemuun dandeenyee bara masala hoona noosu mee ustaad Ahmadiin Jabar alaabaa adda bilisummaa oromoodhaa piroofaayilaa godhatu hin godhatu bara haara gumma mee ustaad Ahmadiin Jabar anta wandana እናቱ ወልዳለች ሀati ስዳልት አት ኢራ አላባ adda bilisummaa oromoodhaa piroofaayil godhadhu mee ati godhadhu isti wandana gaafa san si gargaara gaafa san ati dhugatti oromoodhaa sin jeetiin raayitii si kan godhadhu mee si dhiira si miti hoolayyii si jala fiidu warra silaa piroofaayila wanni godhan kun warra silaa googaraa effattee si kana dhodhoysitutunu hin godhattu kana jechuu hojjaaf waa takkallee wanni nagaddisiisu hin jiru ani akka ummataatitti ma soomanaatitu dhufeeti dhiifama naa godha soomanaatti dhufeeti billaa aleekum hunni na godha baatiin tun baatee araarama baatiin hundinuu baatee araaramaati nuti nama waan dubbattuu fi waan dhiisuus beeku hogga badiidhatti kanes badii gooneeti irraas deemne jechuudha ni beena waa hunda ni beena sigalee akka ummata tiktok keessaa fi kana agartanii uddu qullaachi utaalee follower kuma 300 fi kana guutatee asii hijaabaa fi fooxaa fi kana uffatee subhanallah maasha Allah je'usanii miti nuti waan goon ifaan ifatti goona waan deemnuufis ummata beeku nuti amma nuti nama asii inbox dhaa fi kana please yanatti artallee dhiifama gaa waggaa dabre kanatti waa siin je'ee ture dhiifama ofiinaa godhi inja'u naanillee jee maaliif hijaasittiin qabadhaan akka feete taanaan hijaasittiin qabadha kootuutiin arabsi nama sitti hijaaba micaanii sii galee dhiifama sii godheetiin jiraan ammoo naa araaramii ofii naa godhettee fiigaan dhufinnatti aan ayyaroo sii deebisuun qabu san siif hin deebisan silaaleetiin caalsiin jaa ayyaroo seenee inboksii kiyya laaluun qabu bakka makaddaa ta'eetii fi firaasha keetii wajjoonni balaa qalaa ta'e baadhattee na keessa ol dhuftuuf hin jiru hojii isaa tamallishi achumatti si deebiin sin beeku nan beeku khalaas si galee kan dhugaan jirtu tan gabbayti Ahmadiin Jabal alaabaa adda bilisummaa oromoodhaa piroofaayila godhadhu takka jedhe alaabaa keenya san piroofaayila godhadhu obboleeyyan keenya kawallootiif sagalee ta'e si galee masjida gubate kanaafis sagalee ta'e haadha wassalaam kana koy huno maaliif nuti akka isaa masjida keenya guban akka isaa madrasaa keenya kana gugguban kootu gabbeeyti gubisiin jee balaa hin jira keessa an sinnaqu jiigale rabbiinu irraa hibaasa waan ta'eef akkasii nageetti nu jiraadhaa fayyaa nu qabaadhaa hamtuun isin harkinii bikka jirtanitti wal jabeessaa obboleeyyan keenya kawallootiif sagalee tahaa ja'ee yaanaas hin callisina baatiin tun baatii ramadaanaati namni laayivii seenuu hin ta'u yaa akhi walloodhaaf sagalee ta'e dirqama yoo nama arabsite malee laayivii seenuu hin dandeessu dirqama yoo hudduu lulte malee laayivii seenuu hin dandeessu hay eenyuuti ji'a ramadaanaa namaa sagalee ta'uu ni jira waan silaa obboleeyyan keenya kawallootiif godhamuu qaburratti godhuu dandeessa si galee kanaaf gabba hiti godhe warri silaama siyaasaadhaatiif kanaaf fiigu suni ji'a ramadaanaa kana osanii ta'a maaliif ji'a ramadaanaa kana kijibuun hin ta'uu jaan si galee kijibuun hin ta'u wanni oromoodhaa kijiban qabdu wanni oromoodhaa takkitti kijibni keessan jiru yoo oromootiin dubbadheetti kijiballee itti nayitu kijiba hin taatu wanni oromoodhaa dhugaadha wannummaan oromoodhaan hin dubbadheennaan takkittiin isii wanni soomana siraa cabsun jiru wanni oromoodhaa maaliif jennaan ummanni kun ifaan ifatti waan isaa dhabee ajjeefamaa jira siigale ifaan ifatti walloo konkolaataa irraa buusanii ajjeesaa jira kanee ati gabbaatee ji'a ramadaanaatiin lakki yoo waan akkanaa kana jee rabbiin nan dhiisuu kijiba na harkaa ta'a habiibii hay gabbayti dubbadhu hay wanni as teessee ji'a ramadaanaatii lakki ammaan tana laayiviin isin taatu wanni takka kijiban na harkaa dabalamti dhugaadha
hin jiru wanni akkasii gabbaatee dubbachuu danda'uudha qabda sii gala waan okkaamsitee bineentii natti nimtanii akka reediyoo Jeermanii nama dhaggeeffatta yaa uummanni kun uummata ajaa'ibaati bara gabrummaatiitu isinirra jiraa miire namaafillee rahmatan gootanii bara yaa mootummaan keenya kun mootummaan kamisaa namaaf rahmatanii astaayetiin fiikaa godhuudhatti jira fiikaa jennaan biyya teenya tanatti yeroo hojiirraa baate bunaa fi kana dhugde jechuudha reestooraantii keessan jira waan akkasiiti soo ganaaf waan Oromoo irratti hogga dubbachuudhaa kaatan soomanaatiitu nurraa cabaa lakki akkanaa miti waan akkanaatii miti ara soomanni keetii siin qeebalamni yookaan jettu taate tasaas tashaaliin siin jaa tasaas tahan siigalee gabba hiitii waan Oromoo irratti dubbadhu hayyootan keetiif sagalee ta'e obboleeyyan keenya kawallootiif sagalee ta'e karaan dhugaan jirtu tan siigalee ammoo iyyuu dandeessan Ahmadiin Jabal tuuxanii jettanii Ahmadiin Jabal muu yaani rabbal aalamiin muu yaani shakhs زي البقلاوة أو زي الأبي أحمد اللي يأكل اللي يشرب اللي ينام اللي يبول اللي يفس خنا يجو سو خنا صوت التتيما لازم ينجل سيدي أحمد دين جبل على بعد دبل سما رومو دا بروفايل أقول أنت لو تكون يعني أصلك يعني لو يكون يعني أورمو واني أتقولتو على بعد يسن كرتمي على بعد دبل سما روم أكجال داودي بسالتي بروفايل أدرك ሲገለቢ አድርግ አንዳንዴ እኮ አማራ ለማናደድ አንዳንዴ አበሻዎቹን ለማናደድ እኮ ማድረግ እኮ ይገባ ነበር ገሩ አትዋን አማራ አርሶን ፈኔዳ ሲገለቢ ዋመነ ከይሳሰን ዋን አርሶ ኢንፌኔፍ አታረገውማ አሞ ሱራ ነምቸ ሸበከ ከይሰ ጅሩ ሱራ ነምቸ ሂደሜ ሲቢለቲ ሂደሜ አከ ጎማ ባቡራቲት ሂደሜ አከነት ገዲሰን ሰን ይቢከና ካና አታድርግ ለምን እሱ አንተ ሲቲቱ ኦዶ ኢቭን ቤከና ቸከይሰ ቱሬ ወኒ ሱሁን ግን ዋንስ ኢብሳድ ሲገለ አራ ሀጆታን ከኛ ዋን ተከለ ዋን ኢሳን እንደለገን ረቲ ሂደመኒ መነ ሂዳ ከይሰ ጅረን ጀቹዳ ወሬን ስላ ኦሮሞ ተና ዋጉዱ ደንታን ከነከ ጀዋርፋን ወሬን ስላ ወሎ ተና ዋጉዱ ደንታን ስላ ጀዋርፋን ጀላተኒ ራሳሰ ተኮመለ በሩ ተከቆፋን ወሎን ዋነከናቲ ቱረት ዴማ wanni kana kun dhaabbachuu dhagaba wanni kana kun mootummaan hatattamaan dhaabuu dhagaba ogga jewar falas abiyyin ifra fincaanaati hafaaza uffachaa ture bad jidduu jawar jirusan abo bara abiy ahmed ulmaatu alhamdulillah haja wamantan ya akhi alhamdulillah ja abiy sala alhamdulillah beydati prosperity da namicha prosperity umman prosperity wan tak tak ogga daasitu pastor mohono ko yasawgal wan maalif jechota kana kana umman fayyadamu mani kanatti prosperity mara je ogwan kana kana dufna nati pastor mohonon bazawak we know you who you are okay sigale nuti sibena warren tokko akka waaqaatitti sina deeman sigale hara loqoda hararge haasoyte ati hararge dhamti loqoda jimmaati haasoyte ati jimmaati amaaraati naftanyaadhaati sigale bi naftanyaadha male ati jimmaamiti sin jannaati khanaaf wanni ati gootu Johar mana hidhaatirraa baasu maalif jennaan Johar inni mana hidhaatirraa baanaan habashaan takka gartee mana isii hayyama Johariin alatti hin fincaantu habashaan takkallee hayyama Johariin alatti jaartii isaaniitti ittiin dabalamtu sigalee asii jaartii teessanii wajji rafaati asii areeda haaddatanii areedni keessan asiin hudduu ijoollee xixiqqoo fakkaata soofaarra tetteessanii soofaarra dhuufa nuti aktiivistiidha maarree dhaheettan ingiliffaa hin beektan barattaniitii so'aa takka illee qabdan jaakii gabbaatii walloodhaaf sagalee ta'a waan qabdanii fi kana walloodhaa kannaa sagalee dirqama ifirratti wanni godhuu qabdan gabbaatanii yommuu nuti aktiivistii dhaheettan gabbaatanii akka Jawaar faadhatti deemtaniif kannu deemtanii keessatti hidhamuudha qabdan asii rifeensa keessan fiffilaa asii malaaxaa teessan wanni diddibaa sigalee rifeensa sab'iidhaatiif kana ifirra kakaayaa asii rifeensa biqilfannee jira maarree biqilfannee jira waan akkanaa tanna ta'uudhaa deemna isin aktiivistiidhaa miti isin jennaa bar aktiivistii afaanii waa takka illee Oromoodhaa bu'aa buusuu hin dandeenye
Oromoodhaa waa takka illee godhuu hin dandeenye. Sigalee maali isin bu'aan keessan? Aktiivistiin bar harifeensa areeda haadatee kan kireema diddibatu miti barra. Aktiivistii jechuun bar kan bar hoota uffatee deddeemuu miti barra. Aktiivistii jechuun bar ka soofaarra taa'ee buna dhugaa, kaafee dhugaa, soofaarra taa'aa dhudhuufuu miti barra. Aktiivistii jechuun ka siree bareedduu ciisuu miti barra. Aktiivistii jechuun ka jaartiidhaa wajjin halkan rafaa buluu miti barra. Aktiivistii jechuun kan akka Jawaar kana ka jaartii isaa rahaa keessatti dhiisee isiifirraa dhiisee bahee Oromoodhaa sagalee taatu akkanaa kana beena nuti aktiivistii jechuun kan akka Jawaar kana. Sigalee garaagarummaan Jawaarii fi garaagarummaan aktiivistoota Oromoodhaa tana laaluu danda'uudha qabdan. Sigalee Jawaar akka keessan kanatti soofaarra taa'ee dhudhuufaa areeda tottolfatee rifeensa filatee maal jechaa jaartii isaatti wajjin rafaa akka keessan kanatti akka jibuu wallaallee bar Jawaar garuu nagar ayaawwaattam jechuudhaan biyya keessa seene lolee lolchiisee qawwee qofa fannifachuudhaa miti bar dubbiin maaliif qabsoo nama barate waan ta'eef kara danda'uun qabsaa'ee jira qabsoon isaa sun galma geessee jirti. Hanga kaan immoo miila jalaa fuune jechuudha Oromummaan nutummaan istiitti taaneeti miskiinticha miila jalaa fuune mana hidhaa keessatti ol darbinu nuti kun haasiidhaa bar uummataa miti bar uummata badaadhaa bar nuti kun summiidhaa bar sigalee uummata badaa ta'uu keenya haaliqni waan nu beekuu fi rakkoo takka nurratti uumuudhatu jira. Kanaas yaa rabbii keenya nu araarami yaa rabbii keenya badii teenyaan Jawaarillee ni dhaazeeniiti yaa rabbi badii teenya kanaas nu araaramiiti. Jawaarillee mana hidhaatirraa nu baasi jennee rabbii keenya kana kadhachuu danda'uudha qabna. Nuti akka Oromoodhaatitti waliif sagalee ta'uu danda'uudha qabna. Sigalee miti. Ustaazota keenyaa fi kanaas hedduu jalan fiigina. Maaliif wanni if irraanfatteeti mirqaantee waan silaa gootuu fi kana hunda wallaaltee badaa ustaazaa kan Amaararraa keessa dhaabbatu hunda googaraa jala fe'attee deemtiin. Sigalee odoo nuti asitti himnu jechuudha. Lakki isa nurraantu kana lakki isa akkanan godhina maaliif irra duultan sin jettu lakki balaa qalaa bombii hunda fidaniiti asii nutti dhodhoosan jechuudha. Hin jiru waan mooxaa keessatti ta'e wanni ustaaza taate hundinuu itti gaafatama fudhachuu danda'uudha qabda. Nuti akka hawaasaatti waa takka illee isin keessaa hin qabu. Badii keessan waan taateef badii keessan tana isinummaan fudhattanii isintu uume waan ta'eef waan kana waan isin gootaniif isinummaan mas'uuliyaa fudhadhaa. Fudhadhaa isin maaliif odoo nuti rakkoo keessa jirru odoo nuti asii obboleeyyan keenya odoo du'uudhatti jiranii ni filamnaa jettanii mootummaadhaan wal taatanii fiigaa turtan. Arra eega fiidaniifuu fiiginsi keessan sun eessa gahee garuu hoteela isin kireeffattanii teessuma keessa gaggeeffanneettan keessaa illee isin gad ari'an jechuudha. Yaa naa hal kibraachuun warra da'u hangas takka kabajaan teessan gabbuute jechuudha. Yaanaas yaa ustaaz fulaan ibnu fulaan warreen ja'amtan amma qaa isin hin dha'u warreen ja'amtan ni beekamtanii garuu ustaazonni keenya ustaazota naannoo Amaaraa jalaa fa'a ustaazonni naannoo Amaaraa lumuuxxii isaaniitiin malee isinii kanaa waliin deemuu hin danda'an bu'aa isiniif hin qaban. Ustaazota naannoo Amaaraa jala deemnaan isin faayidaa takka hin qabdan. Ustaazonni naannoo Amaaraa isinii kanatti fayyadamee hallayyatti isin darbee isin jalaa deebi'a jechuudha. Hallayyatti isin darbee Ustaad Kaamil Shamsuudha Ustaad Maarreen maqaa isaanii ilaalina. Sharri isaaniitti ture hedduudha. Ummata kana jechuudha. Amaarri fedhu Islaama ta'a fedhu Kiristaana ta'a sharriidha qaba insaan sharri. Barboo namni keenya ka Oromoodhaa barboo Kiristaanaa fi kanaatti ture wayyaa barboo ani ifamanii nama keenya ka Oromoo bira yooniin taa'e Kiristaanaa hojii yooniin oolu yooniin waliin nyaadhu akkaan fedhetti waliin deemuu hin danda'a bara. Oromoo Kiristaanaati waliin wajjin rafuu hin danda'a bara. Garuu kanneen amantee waliin deemuu hin dandeessu buutii waan ta'aniif jechuudha. Kanneen yommuu isin dhuftanii nurratti faarsitan rakkoo qabdarre kanaa bara. Garaagarummaan keenya kana jechuudha. Wanni immoo nuti immoo ustaazota keenyaan waliif hin galle biqiltoon guddoon takka taana. Isaan lakkii isin jaan ummanni kun ummata quraana rabbiitiin deemu ni beena akka quraana rabbiitiin deemu garuu faallaadha deeman. Quraana rabbii kana lafa kaayaniiti alaabaa isaan mirga qabatanii deeman. Ni beenaa bartan odoo beenuuti isin garuu ijji teessan waan bal'aa taateef hin agartan jechuudha. Kana dhoositan isinis waa walii dhoosuu tanaatiitu jira isin bira. Rakkoon ustaazota
في ركون هجنوتا والكتا مالي هجنينيز وادوسو تنا بيخا أستاذونيز وادوسو تنا قبدان خنا بسني خنا وجه كمي ديمنري بفخمين إسي وادوسا وانا متيمو دافيدا خنا هجنونيز أستاذونيز ركون بدو بلا اسم ديمتني تنا إسرمان ديما هي كدا نبينا نوتيبر an dhugaadhaan isinitti himan baqa iseetiin isinitti himan namni tokko haadhoo ifatee adeemu malee akki ustaazaatii maatii mitiitii dhiis irra laalluuti noo dhiis irra laalluu tanaatitu balaa dhalaatiya dhiisi abaduun qiyya kun ni sirraa waan noo tana yoo dhiisi waliin jechaa oolle rakkoo uumuu malee solushina lafa kaa'uu hin dandeenyu jechuudha si galee solushina lafa kaa'uu hin dandeenyu garta waan akkanaati jechuudha intala deemtee qilleensara ulfooytee yookaan bikka birootitti ulfooytee takka intal ulfooytee jirtaati ilmoo tana firraa hin baasin ija ittiim sii galee kana jechuudha kanaaf wanni isin gootan gam tokkoon gaarii ta'ee gam tokkoon ammoo gaariidhaa miti maali warreen angirii feesii gadhiisu kun uummata kophee miila waan jirtu isinitti himnee bannuti fasaamooti أستاذ أولو تانان أبا فديو تانان التيني مان وهي ربي ربي أستاذ وقع سنين جن ربي متبر وما تمكن خيات وفتح في خلقنا خياتي ديمو وما تمكن خيات نياتي مدوغومي وهي ربي الربي مالي عن أستاذ تيرا منوبا هون أنا أستاذ ده وين رابا بر وين راون نيجا وان براتي متي يوم مولك يسنو رانتو كني التنين إسا خنا إسنين إيساتين أستاذ ده هدوران بيها كلنزارتي hedduudhaan beeka arabaas taanaan faranjiidhaas taanaan hedduudhaatitu jira ustaazonni asiin fedhu gabbu'eetiin naayijeeriyaa tana seena asiin fedhu keeniyaa tanaan seena asiin ol kuteetiin gama eeshiyaa kanas seena jechuudha gama hindiitii fi paakistaanii fi chaayinaadhaa fi kana yooniin asii gama yuuroop kana seenes asiin akkasitti ol kutuu danda'a gama hundaanuu ustaazota hedduudhaa jira jechuudha teenya bu'aanuuf hin qabne tanan feenuree tan teenya tan ustaazota naannoo amaaraatiif kana googaraa jala dhooyfachaa asii lakkii kan ta'uun hin qabuuti ustaaza keenya kabajuudha qabdanii no hin jiru wanni akkasii ustaaza naannoo amaaraa kabajaa kan nuuf hin barbaachisu nafxanyaan uummata isaaniitiif sagalee taati nafxanyaan ustaazonni nafxanyaadhaa qeessii nafxanyaa cinaa dhaabbatteeti alaabaa isaanii qabatanii uffata isaanii ifirraa jijjiiranii kootaa fi kana kan uffatanii sii deeman jechuudha gaafa isinii hoolayyii tana argan tooba uffatanii deeman gartanii akkasii jechuudha ni beeknaa bara waan isin deemtaniif bifa kamiin duba gabbaatee nuun shawwaduudhaa deemta kanaafin jaan hogganootaa fi ustaazonni hijiba kana nurraa dhiisa sii galeemi kanaaf waa'ee dhimma oromoo irratti rabbiin waa takka illee isin hin jedhu ummanni kun waan dhumuudhatti yeruuf oromoo tan ibidda jalaa baasuudhaaf hijibtullee rabbiin waa takka illee isin hin jedhu oromoon tun dilii gurguddoo waan hin qabne rabbiillee ni araaramaaf ammoo waan jenne san godhi isin jenna ustaad ahmaddiin jabal jaalatamaa fi kabajamaa si jaalanna ammoo suuraa habashaadha suuraa sanii fi tana gadhiisuun bu'aa nuuf hin qabdu maaliif duraan taa isin jennee diddee wanni haareetti gadhiistuuf hin jiruuti walloodhaaf sagalee ta'e edda waan san gadhiistu siraa walloodhaaf sagalee taatee feenamuuti karaan jiru kan maaliif ummanni sitti himuu danda'uu sin jiru si sodaataniisi atiin kun maleeykaadhaasi si kabajaniisi si gadeemi nama tokko jira warruma suuraa ta'e tanaa fi kana jalatti bakuura fa'aa aarsu fa'aadhaa jira ni jiran hin beekamu ummanni kanaa kun hedduudhaa jira jechuudha si gadeemi warra akkanumatti si kana abbadee suma kana jalaan gartee jannata seenuu fedhuu fa'aadhaatitu jira manaalbaat ati jannata seenuu fi azaaba seenuu fi rabbiitu beeka si galeemi hin beekamu jechuudha kanaaf sagalee ta'e isin jenna peejii teessaniif ummata keenya kawallootiif sagalee ta'e tanuma warreen habashaa kana maallaqa irraa guuri habashaa musliimoota garteemi isaan kana maallaqa irraa guuri obboleeyyan keenya kawallootiif rakkoo keessa jiraa jetteetumaani isaan kun akkana nutiin kun yoo waliif rahmata goone malee rabbiillee rahmata nuuf hin godhuu jeeti ummata kana garteemi sossobiitii irraa fuudhaa minakka habiibi
godhi waan akkanaa tan akkasiiti ma'a salaama isinin jenna nageetti nu jiraadhaa fayyaa nu ta'a